Ergaa Phexros sadura boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irraa Phexros ergaa guddaa isaatu iddoo sanatti nutti dubbata. Boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irraa ka'edha. Dhiphina sanyiin isa kan keessanii kuni obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beekaati. Warra amantiitti jabaatan ta'a. Seexanaanis mormaa jedhetu dubbata. Qulqullootaaf waldaa kiristaanaatiif barreesse Phexros ergaa isaa kana. Dhiphinni sanyii isa kan keessanii kun jedha. Namoota guutummaa biyya lafaarra jiru hundumaatti akka dhufu beekaati. Amantii keessanitti maal godhaa? Jabaadhaa jedhan. Suma duwwaarra akka waan ga'eetti. Warri kaan nagaa akka waan ta'aniitti. Rakkinni kun suma duwwaa barbaadee dhufee sirratti akka lafa dha'eetti. Rakkinni kan keetii kun immoo isa kan namoota biraa akka caalutti yaaddee amantii kee irraan kufini. Namoota biyya lafaarra jiran hundumaarra ga'a. Rakkinni akkasii jedha Phexros. Rakkinni ergamootarra ga'eera. Rakkinni raajotarra ga'eera. Waldaa jaarraa jalqabaa keessa jirturra ga'eera. Waldaa jaarraa 21ffaa keessa jirturras ga'aa jira rakkinni. Namoota biyya kamiin jiraatan hundumaarrayyuu hin ga'a rakkinni. Namoota jaarraa kamiin keessa jiraatanirrayyuu hin ga'a rakkinni. Kanaaf rakkinni akka waan si duwwaarra ga'eetti ilaaltee hin raafaminii. Akka waan sirra ga'eetti ilaaltee abdiin kutatinii Phaawulos warra Qorontosiif yeroo barreessu. Rakkinni biyya Eeshiyaatti nurra ga'ee hamma nuyi doof keessatti dhageenyutti tureedha. Hamma nuyi hin duunaa homaa kana keessaa bahuu hin dandeenyu jennee hamma yaannutti geenyeedha. Waaqayyo garuu rakkina sana keessa nu dabarseera. Sababiin isaa immoo warra rakkinatti jiran akka nuyi gargaarruuf, warra rakkinatti jiran akka nuyi jajjabeessinuuf, warra rakkinatti jiran akka nuyi tajaajiluufitu Waaqayyo rakkina biyya Eeshiyaatti nuyi keessaa baana jennee hin iyyaanne keessaa kanaaf nu baasee jedheetu dubbata. Maaliif keessaa nu baasee? Namoota rakkinatti jirantu jira. Rakkina akka keenya namoota rakkataa jirantu jira. Isaaniin jabaadhaa. Waaqayyo nuyyuu rakkina keessaa nu baasee isiniinis isin baasaa jennee akka itti himnuufi jedhe. Rakkinni amantii dhabiisa keenyaaf nutti dhufa miti rakkinni. Biyya rakkinaa biyya lafaa keessa waan jiraannuuf rakkanna malee. Sababii baay'ina cubbuu keetiifis miti. Sababa soomaaf kadhata rifteefis miti. Saganaafis miti. Phaawulos faarra ga'eera rakkinni. Ergaan gurguddaan iyyuu kan inni nu barreeffame Phaawulos ergaa isaa kan inni barreesse baay'eesaa mana hidhaa keessa taa'eeti. Rakkina keessa taa'ee gidiraa keessa taa'eetu barreesse. Macaafa qulqulluun keenya rakkina keessaatu ba'e. Kanaaf namoota rakkina keessa jiran tajaajiluu danda'a macaafa qulqulluun keenya. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf ergamaan Phexros maal jedha? Dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kuni obboloota keessanii warra guutummaa biyya lafaarra keessa jiraatanirra akka dhufu beekaati. Warra amantiitti jabaatan ta'a. Seexanaanis mormaa jedheetu dubbata. Phaawulos ergamaani warra Qorontositti yeroo dubbatu ergaasaa isa dura boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti sagalee gabaabaa tokko dubbata. Akka jedha dammaqaa amantiitti cimaatii dhaabbadhaa ija jabeeyyiidhaa fi jajjaboo ta'aadhaan. Ergaa isaa xumuraa jedha. Isa jalqabaa kana dammaqaa jedha. Dammaqaa. Maal fa'itti? Kadhatatti dammaqaa. Maal fa'itti? Kadhatatti dammaqaa. Maal fa'itti? Soomaaf kadhatatti dammaqaa. Jireenya gaarii jiraachuutti dammaqaa. Tokkummaa qulqullootaa wajjin qabdanitti dammaqaa. Wangeela Yesuus Kiristoos lallabuudhaaf dammaqaa. Waan itti waamtan iddoodhaan ga'uudhaaf dammaqaa. Warra Qorontos dammaqaa hin rafinaadhaan hin dagatinaa. Ergaa keessa hin irraanfatinaa. Namoota warra kaanii wajjin wal mattanii isaan keessa hin badinaa dammaqaa. Isaaniin jedha. Yeroo tokko namni badhaadhummaa keessa rafa dhaqee hin dagata ergaasaa hin irraanfate ergaasaa dammaqaadhaan dammaqaa. Dammaquutu isinirra jira. Waa'ee isatti waamamtanii, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee Waaqayyoo keessanii, waa'ee ajandaa Waaqayyoo isinirratti qabuutti dammaquutu isinirra jira. Dammaqaadhaan amantiitti immoo cimaatii dhaabbadhaa. Hin laafina amantiitti, hin dadhabina amantiitti. Guyyaa hundumaa, yeroo hundumaa, haala hundumaa keessatti dammaqaa amantiitti isaaniin jedha.
cimaa amantiitti jabaadha. Ija jabeeyyii immoo taadhaan hin sodaatina. Haaleluyyaa. Wanti Waaqayyo macaafa qulqulluu kana keessa an argee keessa deddeebi'ee dubbatu hin sodaatinaa. Hin sodaatinaan waan isin qabboommiidha. Hin ejjinaa akkuma jedhetu sodaatinaa. Hin ejjinaan cubbuu taanaan hin sodaatinaanis cubbuudha. Sinii galee waa'ee ejjaa caalaa Waaqayyo waa'ee sodaatinaa keessa deddeebi'ee dubbate macaafa qulqulluu keenya keessatti. Kanaaf maal taa'ee ija jabeeyyii ta'a yaa warra Qorontoos jedhe. Dhugaadhaaf ija jabaadhaa dubbadhaa. Wangeela ija jabaadhaa dubbadhaa. Jireenyatti waamtan ija jabaadhaati jiraadhaa. Rakkina sodaatinaa. Lolan sodaatinaa. Lola diinni isinitti fidu sodaatinaa. Namni maallaan jiraattanii boquu buuftanii hin deemina. Amantii haaraatu isaan gidduutti dhufaara waan ta'eef. Kiristoositti jallaafinaa yeellayinaa. Waa'ee Kiristoos ija jabinaan namootatti dubbadhaa yaa warra Qorontoos jedhaan. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hattuun iyyuu waan itti saalfachuun irra jiru dhattee hatti maal? Hattee mana dhaadhatteetu hidhamti. Ni kaan nama jeesee dhaqee hidhama. Ni kaan waan garaa godhee warri wangeela laban yoo gatii baasan wangeela laban yoo gatii baasan attam ulfina firoota koo. Kanaaf ija jabeeyyii ta'a. Jajjaboo ta'aadha namoota jajjaboo ta'a Waaqayyoof jedheetu dubbata. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraa immoo akkeedha. Nuyi amantii keenya isa duraa sana hamma dhumaatti jabeessinee yoo qabanne warra Kiristoositti qooda qabanii hin taana. Inni Ibrootaaf ergaa barreesse nuyi amantii keenya isa duraa sana hamma dhumaatti jabeessinee yoo qabanneedha. Amanannaa keessan isa gatii guddaa qabu hin gatanaa jedha dubbiin Waaqayyo. Amanannaan keenya kun rakasa miti jaran. Rakasa miti amanannaan keenya kun. Kuma sila jedhee rakasa miti amanamummaan keenya waama nuyi salphaatti gannu miti. Waama nuyi salphaatti harka laannu miti. Waa'een amanannaa keenya. Kanaaf nuyi amantii keenya isa duraa sana akkuma sanatti jabeessinee hamma dhumaatti yoo qabanne Kiristoos biraa qooda qabnaadha. Namoonni amanannaa isaanii jabeessanii qabatanii Kiristoos biraatu qooda qabu. Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irraa akkas jedha. Filiphisius tokko diddamii torbarraa amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhataniitti jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuun socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argattanii akka wal dorgomtan nan barbaada. Ayyoon dhufe akkasitti isin argu yoon dhufuudhaa baadhees akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedhaa jedhaan. Ammasii akka warra wangeela Kiristoosiif jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee inni kaan isin hin dhibin. Wangeela Yesuusiif warri jiraatanii sadarkaan jireenya isaanii adda. Haaleluyyaa. Natti tola anaan kun. Wangeelli sadarkaa jireenya keenyaa geeddara. Wangeela akka nuyi itti jiraannu geeddara. Akka nuyi itti haasofnu geeddara. Akka nuyi itti ilaallu geeddara. Akka nuyi itti yaannu geeddara wangeelli. Akka nuyi itti murtoo goonu geeddara wangeelli. Akka nuyi itti namaa wajjiniin hawaasa keessatti akkamitti akka nuyi jiraannu geeddara wangeelli. Waajjira keessa hojjennu keessatti akkamitti akka nuyi baanu akkamitti akka nuyi gallu akkamitti akka nuyi jiraannutu geeddara wangeelli. Sadarkaa jireenyaa keenya geeddara wangeelli. Kanaaf Phaawulos maal jedha? Akka nama wangeela Kiristoosiif jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee inni kan biraan isin hin dhibiniidha. Inni kan biraan isin hin dhibini. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuun socho'in dhaabbattanii jedha. Hafuura tokkoon iddoo keessanii iddoo kam? Iddoo isaa akka nuyi jiraannuuf wangeelli itti ol nu waame. Sadarkaa nuyi itti waamamne sana jireenya wangeelaa sanarraa utuun socho'in achi akka nuyi dhaaban isarraa immoo socho'inaa hin mittiqinaa nuun jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Daani'el boqonnaa 3 yoo laaltanii Naabukadnezar bifa fakkeenyaa tolche warqee irraa hojjeteetu namoonni mootummaa koo keessatti hundumtuu kanaaf sagadaadha. Sagalee kabaroo, sagalee kiraaraa, sagalee malakataa yeroo dhageessanii. Namni saganne yoo jiraattan immoo boolla biddaatti darbatamtu jedhee labsii duukaa baase. Dargaggoonni 3 biyya Baabiloonii booji'amanii kan dhufan Saadraaq, Miisaaq, Abdineegoon sagaduu didanii. Akka
akka namoonni hin saganne mootummaa isaa keessa naqanitti mani jarreeni Baabiloonii booji'amanii ati mootummaa keerra keessa sagaduu didanii ennaan naqeetu dhuguma sagaduu didanii sini si'a tokkicha mee harukutamu sagaduu diduu isaanii nan ilaalaa jedhe. Yaa mootiin dhama hin jedhaniin hin sagannuu nuyi maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Saadiraaq Meeshaq Abdineegoon sodaachuu diduu isaanirraa kan ka'e abidda iddoo isaanii jabaatanii dhaabbachuu irraa kan ka'etu Waaqayyoon gooftaa isaanii mul'isanii. Kanaaf ergaan koo isa kana jabaadhuutii dhaabbadhu. Haala keessattuu siif Waaqayyotu beeka jabaadhu dhaabbadhu.